deeman. Warda nan arrabsin. Sin asii arrabsutti hin jiru. Laal. Deemi abdaan dhaabbanna. Wallaahi sa'a tanarraa maqaa keeyyaamu warda dhageeffadhu. Sa'a tanarraa maqaa keeyyaamu miseenjera bilookii si godha. Wasaapii bilookii si godha. Imoo bilookii si godha. Lakkoofsa kee ni nawwila. Deemi wabillahi alkariim quraana naa qabadhu sin jaalanne deem. Mee ibsaa jaalalti sun ta'a akkami an jaalatana walii wallaalee baran. Annama hundanuu man jaaladha. Warda jaalalta sirra wallaalta ta keessaan qabna qoqqoysanoo. Mee maal jeetiin qabsi godhee obboleessa kiyyaan. Sagalee teetiin dhagahiisaa asirra bane. Dhaggeessisee annama hundanuu man jaaladha nama hunda. An takkaa ilma namaa jala jedheen beeku dhaladhee guddadhee. Takkaa annama jala jedheen beeku. Ilma namaa hundammoo numan kabaja. Kasin fada jee dhufe sin fadan jaan. Kasin jaaladha jeena dhufe suman jaaladhan jaan. Hayi. Jaalalti garabbii biraa dhuftii mi jaalalti dirqama jaarsaa fi jaartii qofaa wal jaalata. Ilmi namaa obboleeyyanii Oromummaa walii qabna, gandummaa walii qabna, karaa walii qabna. Egaa yoo ifi jaalalti fi egaa hisaabaa ol matarra si horte an akkan si godhuun qabu obboleessa kiyya. Dhugaa jala sitti meetiin sitti hima. Ani si miti obbolaataan sin jaaladha. Sin jaaladha. Fakkeenyaaf jaalalti kiyya. Warda yoo jaalalti ta'e matarra na horte Fatiha Mujahidii wal jaalanne Fatiha naadhiisii si jette namni yaa'ii eegaleen maali si jammar isinii fi Fatiha wal yoo wal jaalatan ana maaltu na galche obboleessa kiyya ma ana ma wani arrabstu maali gabbaatee wani arrabstu maali ma na hasoitan bakka na jirti ma na hamattan na wani na maal dinne zaman warda akka itti siin kuno sin dhageessisa me hama achi waan jenne si amana nama meeqaan laale inde an nama bar bultii eeggatu maa maqaa na balleessitan laal aslaali qotuti hay eegallee jirra ani atuma walitti ergatii jaalibsaan sibira dhufeen ture yoo yaadate xiqqashoo dura si galee dubartii wayii galchitee waa gaafatan dubartii wayii gisettu maqaan qabaa baran Miiraan na jira. Cuman gizeen laayivii kan galee natti ergattee laayivii ifiif natti ergattee natti hin erganne. Dagaa Oromoo. Jaalala eegallee jirraa. Mee maaltu na galchee? Sin fadhu. Wardaayyee sin inni sin fadhuula. Garrajaa wardaa lubbuu ati lubbuudha. Ani jaalessaan jaalala eegallee jirraa nu gidduudhaa bahii. Dagaa kunuudha. Jaalalaaf kabajaadhaan jechuudha maaliif? Dagaa. Yaa nama hubattaa. Jaalala waan beektuuf wardaayyee lubbuyyee kanaafuu akkana gammadee laa hoolichi afaan bane haa jee dhaggeeffatala kana booda zamaan harab arkeeyyuu yaani walii wajjin qabadhaa oosa garuu laal sanuu akkana hunda jaallaan laalame waliin haffaatun akkana mangoon hin qabduu bar wallaa billah jaarsa kiyyaa jette haa yaame yoo jaarsaa miti waan harrellee taateef ammaaltu na galche ani haa yaame ifkuman qabdu bar baka kanatti faadi addunyaa biraa keessa seente ilaalme akkatti ilaaltu meela mee ifkuman qabdu bar dubbiin tun innaasi arakaateerra maaf maqaa kiyyana duuba qaastan bakka nan hin jirreet ishiin maa qaasti ishiin mana wajjin maaf wadaaddarti haya isii waan maal taateef akkas naan jetti waan maal taateef isii eenyu ol jirti dhageeffadhu dhage iyyan sanarraa dhiisi isii waan maal taateef iyyan sanarraa dhiisi dhage wardaa dhage ijjan sanarraa dhiisi. Namoota yoon si mo'adde qixaaxii wal qixaannu asirratti janaajjenne moo waliin janaajjenne wal jaalanne moo waliin jaalannu asirra ragaan baati qixaaxii irratti. Atis namooy ani namooy qixaaxii kuma. Taaf godha. Asirratti kuma yoon si moo'ee jilbiifatteeti waan inan siin jee jetta. Okay ninja. Akkasuma asumarra tattaafaa. Taap please taap. Dabili wanti sun sadiin baay'ee. Ififatee ammoo ififatee waan maqaa kiyya akkas jettanii yaamtanii dhooytaniif isin hin gaafa. Fatiyaa jettaan waliin ifatee irraa qabdu. Please taap na dhaqqabaa rabbii jaala. Fatiyaa yoo ta'e matarra kaayee dhudhuuti. Dabraa jirti taaptaa qophii godha. Itaati irratti dabaaran nullatu. Maaf maqaa kiyya. Itaati irratti dabaaran. Maqaa keessaatti nama si hamna yaa akhi muutu godhi firraa sagalee ta'een feenu nuti muutu godhi. Nuti ni gini. Mutu bari nuti ni gini. Karafi barbeete gisee karaa kana maali. Bajaati geetan. Tap ko please. Odaa faatti fakkaatti beekamu isaan.
taap argo. Warra jirtan kutu. Video nama waraabbu makanan jibba malee wallahi nama sodaadeen beeku. Muutu godhi isin barbaannu sagalee uummateetiin jibbaan sagalee uummatee dhageetiin fadhu muutu na godhi. Hin fadhu sagalee ta'e obsa ililliin kan hin amma. Abaaboo kan hin obsa. Dubbiin si barbaada naa jechuudha barreemmaan jira. Please obsa. Please abaaboo man kan hin taap bicha amma. Abaaboo gisee nan sirriitti mee kannitanii amma taap bicha. Taap bicha amma. Abaaboo kan nangaran seen joon kan hin. Akka itti fayyadamnu nuti karaa hundaa baratanii. Saadiin taanki. Dawwaltee kun asii dawwalee. Koppiliinki dabilii irratti waan kannitan kanna. Taap koppiliinki hundi keessan taap koppiliinki taap bitan kum shantama baasa. Galatoomaadha. Taap. Yaa rabbi dabilii banigaa ilillii namni kan nuuf hin jirutti. Asii mataan ati jirisi mataan afaan nabbanti. Ilillii irraan ajaa qaba baganaan kanneen mirga isaaniiti. Mootummaa godhatu. Jaalibsaa haada morma kaayyatee iyyu tokko joo jiran. Booyati. Magan antaa booyin beekanaan maaliifin booy fatiyaa booyaa bar fatiyaan kororsii duudee tuma xiqqishoo booda jaalibsaa dargaa buladaan gaayitee tuma booyin taboochuu bar jaardideetiin tiktok nama booyaa bar hin beeytu awwaldaan nama bashaashaa baran nama bashaashaa. Adabbiin kuma lama waan qabdan nuti iyyin mootiin nurra. TikTok kanarratti wanta ta'e bara. Aboo goonee jiraarutti ijjirii uus nurra. Taboochu jaardideetitu booya kaasaa 24 gubbarra isiin booyi. Ani mimmannaa uumama akkana tanani. Gabilii kana keessa waan 500 waan kumaa. Onnee dhibbaa keessa kaame. Hin adaba wallahi hin adaba. Adabbu marra naafisii wal jaalachuu dhabu dabaan. Warda. Booyi naan jaabar. Fatiyaan boo'umsa barsiiste. Tibo jira bar taap bichaan bira dabrame nama 500 jira bar taap bichaan dabrame taap bichaan bira dabrame warra zirtan kun 500 kun bakka qabdanii silaa warra tani kumaari 500 taatanii maal taatan kumaari 500 taatan wallahi taap bitan namni 500 kun yoo qaqqabe addati tan roo gadadoo tanas as gadadoo inan kalas maali boona min kan hello Fatiha dawwalee bara amma kuno. Maal jirta tat? Koppilinki itti muddaa gaa'eessi koppilinki taap godha. Taap hundi keessan taap hundi keessan hin dhufa. Booyi naan jaabarsanuu nama imimmaan qabu mee rabbii sinuu sodaadhaadha. Fatiyaa jaartii isaatu booye jaarsa kiyya jettee miri jaarsa kiyya naadii jettee jaarsa kiyya itti booyiti imimmaan itti gannaqiiti nurraa qabadhu yoo dandeesse akkasumatti yoo si dhagee dandeesse koppilinki godha isin agarsu taap godhan dubbisanii. Hola gabbeen seebar. Hola gabbeen seete. Dukkana keessa jirtaani hola al deebistee dhufteen seebar. Mee koppilinki godha yeroo takka. Koppilinki godha yeroo takka. Taap 500 tana galsa. Taap isinumti itti bu'a. Isinumti itti bu'a namni 500 kun. Itti bu'a bakka takka taap akka bira kun. Akka bira kun. Hin baana jaalibsa Suudii bineensi ni jira akka hoolaa nyaatu. Dhaga'ee amma wayin seema koppilinki na godhame yeroo takka hundi keessan galatoomaadha. Warra zira jirtan hundi keessan koppilinki godha yeroo takka. Koppilinki bicha waan biraan godhinaadha. Warra zira jirtan koppilinki bichaatti na mudda galatoomaa hundi keessan. Koppilinki qashtii argee kan keewwate galatoome qashtii argee yeroo hedduu godha wallaahi. Nama hedduun harkaa jira koppilinki godha. Warda. Wayyee. Wanni ati barbaaddu Fatihuma naakaan walloluu barbaaddaami walloluu naa Fatiyaan. Fatiyaan laal Fatiyaan jechuun ni boochii yoo booyu jetteen imimmaan isii dhiyoo jira ni boochii kofol yoo teenis ni kofolti. Bakka Fatiyaan ammoo wal harkattanii baru namni wal fakkaatu bara addunyaarra walitti dhufa rabbiin akkanatti bara nama walitti hin fidu nama gaarii silaa kan rabbii walitti fide nama amma bakka wanta ta'u hundi silaa walitti dhufuu qaba. Jaarsaa bilbilee.
Iyana jenti bar. Warra baala itu berbele. Giftiin haa kan nuuf deeman eeggadhu warra baalee cidhaa isaanii geessaa miti. Maa itti Hangaatu fuudhii hangaatu miidiyaa kana irratti harmalloo ite. hangaatu fuudhiin takka farratti lamma farratti immoo fatiyaan walirraa bareedda maaliif isiniin kun waa hunda nama danda'u jechuun bakka hedduun isin walitti dhufuun keessaniif dasna jee jira dhaggeeffadha fatiyaa dhaggeeffadha keessattuu fatiyaa fi dhaama dhaamsa kan maaliif dhaamsa waan naa dhaamtee jirtuuf jecha anis dhaamsa kaa'uun qabaaf siifi jaalibsaa walirraa deemtan dalagaan teessan takka fuula dhaamsa dhaamtaa fi obsi daqiiqaa akkasuma obsi daqiiqaa takka akkasumatti hin dubbatin hangaan dubbadhu sin jiru dhaamsa dhaamtaa fi garaan si zendee dhaamsa dhaamtaa fi obsi akkasumatti tabbiqo hay tabbiquun maali obsi ani maaliif hin fatiyaadhaan gizee ittiin fatiyaatu usuu qaba haasee gizee ittiin fatiyaa taasoo qaba ani wanni usnaan jettee usuuf maalirree Okay. Damif dam Fatia. Fatia ada damif dam Fatia ada. Waraabadu si atu waraab ani baran boleh sakhiyani talarar geeti waraabin si miti namni biraatu waraabe si ergaati waraabi jecha usnaan jetta hola tanafin sinjaba ishi dhaggeeffadhu Fatia jaartii jaalibsaa fe'ate wal harkachuu keessanitti hedduu takkanatti tolee jira baga wal harkattanii wal fakkaatti wal barbaaddi fuula kana keessas wal fakkaattan funyaan kana keessas wal fakkaattan gizee haasoytuunillee akka walitti shubbisaa haasoytan soo saniifuu likkitti walirraa waan deemtaniif jecha ani jaalibsaan duraanis obboleessa kiyya ture ammallee obboleessa kiyya rabbiif jecha isa jaaladha afaan oromoo waan dubbannuuf jecha sinii galee yoomuu akka ilma nama takkatti yoo yaadduuf taate jaalibsaa kanaaf yaadduuf taate akka inni akkanatti ogumee wardaa jee mataan isan dhukkubni maqaa kiyyarraa dhoorki diiseetiin jiraan Hai miskina rabbi. duraanillee hin jaaladhu akka obboleessatti ni safadashi isin lamaa waan wal Miskina rabbi. silaa karaa suutii Nare facci. Muda nare facci dekam. Orda dhugaa rabbi nare facci dekam. akkam jechuu akkana jechuu Nare facci te wallah. akkam godheetiin si rifachiise way kanuma naa rifatee akkam ta'uu naa rifatte amma Hinaaftee jirti. Bar haala hinaaffaatiin haasoyte malee haala nama gadhiisanii haasoyte mati haalli kee kun. ay ani gaa hin beeku gaa nama jechuun hinaaffaa yoon ta'in akkamitti haasawan hinaaffaa fi Na jaalattaa hinaaffarraa akka taasoo jirtaami taaptaap godha. والله بالله سجارة والله ربنا شايف Yoo nan jaalatin konfidensiin gabbaatee dhigjettee maan haasayinuu akkasitti mataa buuftee akkasitti mataa lafa keessee akka miskiina taasoyte mee waraabbii si haa erganii akkasitti haasoyte san. هاي أكم ده هاسو قبا Normaal ta'e haaseeqa. Eega sodaan qabaan eega nan jaalanne miira hinaaffaa keessa bahi. نورمال تيتي ناسا أوكي يفهمني ندوغن قريشي Taaptaap فتيا كايرو جتوسن فتيا هوليه كخيتي خنا هولا كخيتي خنا بقار كتة بقى جمدة سيدي سيدي arrabaanii miti arrabaanii miti mee sagalee fatiyaa sana irra dhaabbadhu laa dhaggeeffadhuuti si arrabsite arraba tokko siin jette arraba dhiise bar namni nama arrabsaa haasa'u hinaaffaa bar mee sagalee fatiyaa dhaggeeffadhu أنا دقيقة فدا مية كم تاسو dhaggeeffadhu hinaaffaa keessa bahi. أوكي أبغى نسا dhugaa dubbachuudhaafi ani jaalibsaanii أوكي أما قاني ناسا شي كوبي قولت إنجرا أوكي جرا خيني دران درسيتي أنا فتيا في جالس no akkasii miti laal atis waan mataa kee keessa jira haasa'e malee kanamaa qophiin godhin akkisiin jedhe Akka fatiyaatti naasa'e hin jenne. wardaa dhaggeeffadhu isii waan sin jette dhageessee إيش ما na dhageeqa taaptaa godha warra jirtan kun hundi keessanuu ميدا taaptaa كوبين godha جرابر ميرا كسابي atummaanuu miira keessaa bahe isiin maal sin jette ni beektaa wardaa isin jette ani siin jaaladha siin kabajaaf jaalalaa wajjin jaalibsaa wal jaalannee jirra abbaa mana kiyyaatiin naadhiis ibsaan siin fedhuu sin jette kabajaa ni beeki
أتي سرّب ديسي خبجان أحسن بدوها إيشي أما خبجانين دبدها ورا بدها فوتو لنا بابا أبا بتك فتيات هنا علي نما بريدو نما تجزي جاللتي كبدي أبا كتر باقي أبا بتك كتر بارم نزير تاني لي تك دقيقة أما برفارس جرا وين الرب سيجرا فارس فتيات هنا أشتي بريدو أندوان سفدا